qabdu himannaa yoo jiraate takka takkaan dhugaa jiru gamaa gamana dabsuun nagaafadhu sii deebisa allaqe dhugaa jiru haa baru ummanni sana booda dhugaa jiru baree abbaan fedhe yoo nu arrabse abbaan fedhe yoo isa I don't care arraban beeta warra miidiyaati irra turree muuxannoo dhugaa jirra irraan kaadhu. Ayyee reedii keenya galatoomii ani difoona irraa ta'e mana kee dhufee si fakkaachuu mana keetii yoo ba'e immoo nama biroo fakkaachuu amala akkasiin qabullee godhachuullee hin fedhu daarektii waan si duuba haasa'us waan sirratti haasa'us siin jedhee si biraa deema noormaalii akka nama tokkootitti disipiliinii duraanii akkasumallee akka tokko dhiira keessaa bareedina rabbi sii kennee fi harakaata minaamina kanaa fi gandummaa wajjinuu akka nama tokkootti si jaaladha garuu komii sirraa qaba. Okay? Waa'ee fuudha keetii irratti amma gaafii dura odoo gaafii na gaafatte hoo wanda uumamerraa komiin osoo hin ta'in komiin bar nama jaalattuun komattaa waan gooto'aan adda addaa hin jettaan san dura waa'ee haqaarraa osoo dubbanne amma wanti miidiyaarra deemamaa rokkomaatti argitu kan akka waan ani umufiraa oliin cabsee akka waan umufiraa oliin ani gargaaruu dhiisee akka waan umufiraa oliin ilmootiyataa namni biraa naa jiraachisaa jiru akka waan isii ta'an namni biraa jiraachisaa jiru akka nama kiraa irraa kafalaa jiru akka nama agartee biyya kanatti yookaan doorsisa wayii qabduu fakkeessanii dubbatan isa kanarraa ijoon sila maaliif komii itti deebita namni ol komata komannaa yoo naa ta'een fudhaa yoo naa taaneen dhiisa waa'ee komiitii miti anamma si komatu nan nagara laafa duraa itteetti akkana jettee si komadhee jiraan nadhiin sibiiliis minaamin jechuun danda'a isaa miti haqa waa'ee haqaa biraa so'aa jira namni baay'ee nama warri miidiyaa koomentii irratti nama arrabsu haqa kanatu galuu fi didi inni kun waan ani dabsisa inni kun waan isiin wannoo jettisa argite waa'ee haqaati irraa dubbanne irra dursa dhugaa jiru bar dubbatudha gara laafa waan wayii irra dhaabattee gaafa nama tokko irra gaafa dhaabattee dubbattu hayni wayyoo hin jiraanne lafa duwwatti komiidhaaf jettee amata tokko guutuu namni ji'aan torbeen guyyaa 15 darbee hin haasa'u gaafii maa akkana goote isiin akkana jette ka jedhu barbaadaan. Ayyee bar waan ati na gaafattu hunda kalatti maansii deebisaa komii kee dura gaafii deebisi kanaan jetteef kis okay wanni gisin gaafatanii fi waan silaa si gaafadhuu fi waan silaa dhiisus si duratti waan fiteef sababni fakkeenyaaf nama liibirran ture amma illee liibi marran jira moobaayilii birootiin reefuu dhimma kanarratti gaafa ijoolleen isii qarqaaruu deeman qarqaarsi kun bor akkuma mana komatti kana akkuma mana namni biroo kana gaafanneef dhugaa kee guutus baasuu baadhu hanga tokko baasee jira fakkeenyaaf waa'ee manatti cuucamuu keessatti waa'ee wadhabbii keessan akkaataati ana michitii hunda haasa'uu hin barbaadu mikiraatu namni keenya kun waan waraabama sii galaase akkanuma ila amma alaala reedi dhagaye haadha mana keetiti ana caalaati kabajetti qabuu qabdaa ani immoo kabaja haadha keetii kabaja war ana isini malee war kabaja irraa buusan ammas ila amma kana adda baane malee respect godhaa odoo respect godhuu ni baadhe karaa adda addaa isi ilmoo isi ijoollee hin jiraachisu baraan akka nama kamiitu deem kaayiroo gaafadhu warri kaayiroo akkamitti akka jiraataa jiru walliifnaan walliisanii wal quban qaban ani garuu akkasii miti. Dhageeffatu bareedu. Tammesii yeroo ati una fuudhuu deemtu okay jechesii waa'ee arsoomatii wal qabatee waa'ee dhiiroo minaaminaati wal qabatee siin jettan irratti yoo jedhee xiqqishuu isii hin bareedullee hin tolullee ani ijoolleen achi keessa naa himu amma furaa wal. Ani waan ati jette kun anaaf waa tokko naa galaan jiru. Okay, si galaan jiru? Okay, na dhageeffadhamu. Tokko farratti dubarraaf duuba deebi'ee egaa siin galle hawaasni guutuun haa galuufi. Wanni asitti aaree si arrabseef uummanni sun dhageeffatu. Ani adabaan bira guutuu barbaade takka biran kutu amma. Kutin abboo ani akka baru maciti jettanii haasoftan kanatu anaafuu itti ta'e maalinni wanti jiru hundi waan ifaadha. Waan isii himee rakkoon ansitti aaree sirratti duuluuf ati haadha osoo haadha manaa qabdu warri kaayiroo guutuun hin beekaa ka dhoysaadha mucayyoo harargee as dura jaalattee jaalalaa wajji turte mon turre. Deebii barbaada. Ayyee haasa'e. Amma ture hin haasa'aa ture hin turre wajalaa ciibsaa deema.
Ciibsi deemi rakkoon qabu. Tokkoffaa mucayyoo isa wajji yeroo Meetota kiyya mokeetti gara lafo. Siif rakkoon rakkoon qabu. Haadha mana keetiiti dhoysitee akka ilmi dhiiraa galuu hin dandeessa. Garuu immoo osoo niitii halaalaa qabdu irratti galgalaa ganama isii maraachisuun dogongora guddaa kanaaf sitti aareetti akka jedhe. Okay? Aarii Maali ragaan ati qabdu evidensiin ati qabdu kanarratti? Ragaa qabdaa? warri kaayiroo warra Wal jalaa deebisaa deemna. Mee bara laafuu amma laali. Akka hanqina keessa laali. Hanqina keessumarra laali. Jalqaba irratti asii waa'ee ajandaa kennaa dhiistee tokko gara biraa kutte akka jedhe. Lammaffaa osoma ta'eefuu inni sun maal nama galche. Yoo hin taa'amnillee maal nama galche. Akka jedhe gaa. Amma kanaasaa jirru maaltu uumame? Maaltu ammatti ajandaa godhatanii haasa waa'ee umufiraa ol maal taate? Reeditu umufiraa oliin miidhemo. Umufiraa oli tireedii miidhemo. Maalidhaa ka jedhu malee amma waa'ee maal? Ani dhibbata akka jaalachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Sun dhimma biraati. Isumaayyuu immoo waan evidensii takka hin qabne waan ragaa maqaballeessii abbaan barbaade karra deemu. Ani reediin dhalaa takkaa dhalaa kuma takka hojis jiraadhee hin beeka. Sigalee I don't care namarraa sodaa hin qabu. Dhalaa kuma takka hojii maraatturraa haga tafayyaa qabdutti dhalaa nan hin beekne hin jiru. Sun nama mari'adhee miti. Laayifii kiyya sun nama hin galchu. Nama ni laallatu sigalee. Garuu amma akkana ta'amee tilmaama haasaa harta sigalee. Waa'een nuti jiru waa'ee umufiraa godhasitti. Dhaggeeffadha waan ilma namaa kennitee gidduun seenii niitii dhaggeeffadhu xumurii evidensii booda rafis naan jedhe. Mana manaa dhufu duuba mana namaa hin fedhu ani. Miknaatum yoo mana namaa dhufan abbaa namaan kennu. Saimi waan biraa keessa deemtaa warra ajandaa keenya keessa ajandaa biraatti baatee warra akkoo kee. Habiibi namni utubaa boolloo bakka utubaa san lakka'u malee mana ijaaruuf zuuraa manaan qotu. Lakkaa'ee Itoophiyaa irraa lakkaa'ee rakkoon qabu si eeyyameera lakkaa'ee. Kakashiitu dhimma kana gaafa dhageenyu fakkeenyaaf yeroo sanitti umufiraa oliin ati mataa isii nyaattee wadhabbii guddaa jaarsummaa adda addaa gubbaa qabtanii baay'ee walitti dhaggeeffadhu reedi ilaala kolfaan dubbii dabarsu. Dhaggeeffata jira obboleessa kiyya haasa'i. Okay? Yeroo sanitti wadhabbii guddaa turtan. Kaama kana mataa kana wanni ol baasee nu dubbisee nu hunduu dhiirri kamuu gaafa jaalallee qabnu sodaannee hannaan taaptaa gochuun dandeenya. Reedii garuu sodaa malee godhee jaalalle jennee tuma dhiifne sanis. Okay? Kalammataa kana immoo hin dhiifne fiddee mirkaneessite. Okay? Jaartii gootee nu agarsiiste. Tis okay haadha mana keetiitii ergati jaalatte hin godhisin jechuu hin dandeenyu. Waan ati jaalatte inshallah namni dhiirri si fuuldura dhiirri dhibbi tokko dhibbi sadii hafuudhu ayaa gabaanimu. Eegati jaalatte niitii keeti. Okay? Ka fuudhe garuu wanti sirratti aara godhadhee asirratti haasa'ee isii kana gargaartus esi as dura akkas goote bira kuttee lammaffaa kanarratti deebistee kaachi xixiqqoolee dhiise evidensii guddarattu nu gaafataa jirta gaaf dikkishoolee kokkee nu qabda. So irratti goote amman kana hoo haati manaa teetuni fakkeenyaaf gaafa hojii jirtu awwanni na aarsilaalila. Wanni guddaan yeroo ajandaa ijoollee qottu na godhee amma na kaase ka ammaati ka kanatti xiyyeeffatte. Wanni guddaan sitti na kaase umufiraa olii wajjin gaaf jiru haala amma fataazanaa godhee tana ittiin sammuu isii miti sammuu nama birootu ittiin maraachisuuf harakaata godhu kana umufiraa olii wajjin maa gochuu dide gaafii kiyya tokko jedhe. Keeti kun gaafii keeti mi garuu? Yaa dhuunfaa kiyyee kun. Nice. Gaafii dhuunfaa keetitti mul'ata qaba. Miidiyaa gubbaa bahee dubbadhee nama sitti kakaasee ofilee sitti ka'uuf gaafii kiyya tokko jedhe. Akkasi amma karaa asirrii irra deemaa taa'ee. Lammaffaa. Okay? Lammaffaa. Gaafa umufiraa olii wajjin jiru suuraa isii kanaa tokkotti poostiin goone kana maaliif miidiyaa gubbaratti suuraa akka nuti mataan ittiin akka nuti ittiin aarru akka nuti akka isii tana nama jechuun jaalallee yaani friendii wajjin ture wayii godhee ta'ammaa tana immoo niitii halaalaa wajjin laayifii gaarii dabarsaa ture godhee maaliif ol ka'ee harakaata nurratti godhaa. Ifa sii galee? Kun gaafii keeti aga ammaattisaa? Yaa kanarraa kan ka'e gabbee malee reediin jaartii maa hin jenne. Sadaffaa anam namatti jiraatee akka rabbi sitti himaa
gadillee na darbitu na darbii odoonee namatti jiraatee qabee baxaami natti tola miknaatum in gubadhee in luqqa'ee hinaaffallee mataa bira tartee mataan duranuu narraa dhume hudduun darafitti akka beeratitti sababni kun amma waan gaarii gara laafoo ammoo walii galle wanti walii galche tokko maali gaaffii dhuunfaa keetiin na gaafata artam kuni waa'ee dhuunfaa keetiiti waa'ee ofirra dhaabbatte amma yoo dandeessi yoo qabaatte immoo gaaffii dhuunfaa kana bira darbitee kana sii deebisa waan ta'eef waa'ee isii irra gara isii irraa hanqinni jiru yookaan wanni isii sitti mattireediin akkana na godhe akkatti na miidhe damooza naa kafalaa hin jiru ilmoo jiraachisaa hin jiru wanni siin jedhame jira ijoon dubbisa kan keessii deebise sun dhuunfaa keetti waan taateef ati ilma namaati miira qabdaa miira sitti dhagaame natti mattee miira keessan yoo danda'e akka obboleessatti si faamsisaa yoo dadhabe immoo afootuu si jedhee si geggeessaa jechuudha suni waa'ee dhuunfaa keetitti waan ta'eef mirga guutuu qabda kanarraa jira gaaffii. Muddamte kaakunoo anaa bira ga'u ka'e waan hin beeku na fuuldura. Lakki waa'ee wanno jennaan waan xumuraa jirtu see. Laa ka sadaffaa kana fidadhee kaan mateettu kana danaa taruu edu karra fuulduratti fiddee kara. Wayii dhabdee ani isirratti muudii qabataa jiru akkasitti haasa'amaa jira sii galee wanda atam maasootu sanarraa namni gilsii namni akkana jedhee haasa'ee hin jiru attuuyyi akkana jettee haasofne bar waan natti dhagaame haasa'aa jira jettee haasofne akkana masii miidhamtee fakkeessitee haasa'aa jirta sii galee itti seenne. Sadaffaa kana waan isirratti miidiyaa irratti dhufee haasa'u amma jechuun rakkoo latin irraa haasoftuuf maali waan naan jette keessaa bari kunuu tokko osoo beekte amma warra malakaa kunuu sirraa fudhe jedhee bar kana sirraa fudhe ana sii deebisaa jedhe kun okkee kuni miira keeti waan ta'eef waan barbaadde jiru dandeetta miira kee yoo barbaadde barati reedii ati kaayiroo san keessa jiraachuun natti hin tolle jechuu dandeessa sun mirga keeti miira waan ta'eef. Sadaffaratti. Amma ittu kana hundaa abadde ganaa laali ganaa waan jabaa si gaafachuudha gaafii addaa hin deebistaaf laaltanii ani jechuun silleeffanni kun gaarummaa sii ta'a malee waan si miira jedhee yaadu waan hin qabneef si gaafadha bira kutu gaafii kanallee sadaffarratti wanni miidiyaa kanatti dhufee anatti akka si arrabsuu fi akka agartee waan kee ka'ee haasaa si arrabseetu hin beeku bana garaachilatti xiqqoo dabala malee na godhumaan ni beekta hinaafan sun maalinni osoo durbii oromootuun HRC naaftu babbareenni jirtu akkamitti mucayyoota hinaaffaa kiyya kun mucayyoo isaan hin malle kana dee kana aaree kun sadaffaa bira kooti gaafii keetti koottu waa'ee ummi firaawal hin karaa manaa irraa kafalaa nyaata sii hin dandayaa daa'ima isii akkasii wayita barbaadetti dhaqee irraa fuudhee laalee yookaan itti deebisaa wanni irraa hir'ise maali hidha gaafiin kee okay dubartii takka gaafa fuudhani dubartiin mana baaburaatti akka intalatee natitti okay mana baaburaa mana ijaaranii namni guyyaa dhufeeti daakkatti oolee galgala harka ofii fe'ateetti qolofanii deeman malee dubartiin mana kiraa qofarraa kafalanii hin teettu. Akkuma taan nyaachiftutti akkuma taan obaaftutti isillee nyaachifte obaafte itis okay. Kiraa manaa irraa kafate itis okay. Garuu dubartiin qabeenya hundaa caalaa bashannanuu feeti fataa zanaachuu akkuma tun dhuftee mudhii keessi qabattee garan simicciirtee gamas simicciirtee fataa sochii kaattunis ka'uu feeti hin agarre. Kana haqasi jalliftee kanaafatti ka'e takka. Akkasitti jaartii alaalatti miti kaa shari'aan naan eeyyamu anaafisiin erga adda baanee hin beektaa wannati cinaa deemtuuf hin jiru. Amata meeqa amata takkaa fi cinaadha adda baanee nikaa walii kenninee ajanaafisiin amma hajinabiidha amantee amanuu baatte maaliif jennaan nikaa walitti hin qabu. Aalama addunyaa ulamaa'ota biyya kanaatu beeka. Karaa seera shari'aatiin fi karaa seera hundaatiin adda xumurannee adda galle akkamitti nama kana hiree isii irratti qabuudha bar hin heeruminii nama biraa ilaallatini bashannanee harka as keessa kaadhee deema. Shari'aan bultan as duraa mana keeti moo mana inni gaafa leenca tokko ni fuula keessa dhooftanii faala deebistan tokko leeshi gaafsan akka nama araaramee jaalalaaf jaarsan jaarti hojii jiraatutitti dhimma san Oromoo guutuu dubbataa jiru haala kamiin calisiifta dheessi nikaa as dura gaabu quba qabaachuu baatu gaafa waggaa kana hiikaa ramadaanaa yeroo girgirrii kaafnee yeroo san keessatti yaadattee? Na yaadataa jira yaani irra qabdee maalii san tunaan galiin malee. Yeroo hiikaa ramadaanaa waggaa kana gaafa ani gabba'ee mubaarak musammaa arrabsaa ture yeroo sanitti kana namni hundi ka'ee dubbatee achi keessatti gastii keessatti illee fidamee haasa'amee akka nama siifisii
seerumaa walitti araarsanii walitti si ficcisiisanii nagaya gidduu keessanitti buusanii fakkeessanii tiniinin dhimmi sun callifame. Okay? Namoonni baay'een akkasitti beekan. Fakkeessine dhageeffadhu. Maal jedhanii maanguddoon maal jettee gaafsan dhageeffadhu. Nikaa irraa dubbanne jalqaba. Nikaa gaafa dubbannu nikeenni akkaataa itti buustan jedhamnee gaafatamne naafisilleen akkana. Akkas taanaan nikeenni keessan bu'ee jira. Dubbii tana immoo dandeenye lafatti isinii ilaalla. Yoo dadhabnellee karaa kabajaatiin waliin jechuun karaa rabshaa takka malee daandii tokkoon deemtanii jiraatan jennaan hayyee jennee fudhannee lafatti hin gabbuune. Lafatti hin gabbuune haasa'anne isilleen dubbatatte nu ilaallame dubbiin karaa nagayaatiin furamee karaa nagayaatiin yogguu siin jedhu anillee jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachaa isilleen jireenya dhuunfaa isii jiraataa garuu ilmootan akkamitti akka argu isiin tun hireen isii akkam akka ta'u maal dubbatannee nagaan adda deemne. Dirqama gizee wanta akkasii ta'amu ol baanee akkanatti ta'amee jennee miidiyaa ibsuun dirqama eenyutu godhe. Fakkeenyaaf haamilee isiitiif jedhee fakkeenyaaf si himaan haamilee umufuraa ol hin bar hiike ani bar jaartii takka malee hin qabu hin jenne. Maaliif waan kana namni miidiyaa kanaan beekaa khayrii fi hamaadhaaf illee waan uma argetti jijjiiraa ooluuf irraan kaanne jireenya kiyya miidiyaa irratti dirqama hin baasu nama baase.